Akka moltan ilmaan Oromoo addunyaa kana jirtan hundi keessan salaaman itti akka onnee irraa maddee qilleensa irraan sinaa ga'usiniin jecha mee guyyaa har'aa haala biyyi keenya keessatti jirtu kaleessa eessa turre har'a eessa jirra boroo garamitti deemuudhaaf deemna akka jedhu kana isin wajjin mari'achuudhaaf dhufe. Anis akka ilma Oromoo tokkotti waan natti dhaga'amee fi akka ilma Oromoo tokkotti quuqqaan saba kiyyaa miidhamni saba kiyyaa akkuma isiniin irriba isin dhowwutti anas irriba na dhowwu. Kanaaf waan natti fakkaateen isinii dabarsuudhaaf deema. Kanaaf warri viidiyoo kana keessa amma live seentan viidiyoo kana sheerii godhaatii ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jira hunda biraan naa gaha. Oromoon waan inni ammaa sii dabarsu kana ka isiidhaaf ta'ee haa fudhattu ka isiif hin taane immoo haa dhiiftu. Kanaafuu video kana sheerii godha. Haga isin video kana sheerii gootan as deebitanitti wallee falmataa kabbadaa tokko isiniif dhiyeesseen daqiiqaa 5 booda asitti walitti deebina. Amma situ sirba kana dhaggeeffachaa sheerii godha ammallee nan deebi'a. Dhaabi qumaara kee kaasi qumaara kee. Toleegaa falmataa kabbadaa galatoomii sirba bareeraa dhaggeeffachiifte. Otoo haasofnu artiistootiin Oromoodhaa artiistii qofa otoo hin taa'in qabsaa'aa bilisummaa uummata Oromooti. Artiistootiin Oromoodhaa gidiraa uummata isaanii, darara uummata isaanii, walaloo barreessanii muuziqaatti tolchaniitu karaa laafaadhaan akka dafee uummata Oromootiif galutti warra qabsaa'uudha, warra qabsaa'aa jiruudhas. Kanaaf amalli irra deebi'ee falmataa kabbadaa galatoomis jechuun barbaada. Toleegaa amma gara yaadan har'a jalqabe kanatti yeroon isin deebisu qabxii 3 yookiin 4 kanarratti haasa'aa jechuudha. Sabboonummaan maali? Oromummaanis maali? Sabboonummaan naannummaa irraa maddaa jedhu hayyoonni. Sabboonummaan naannummaa irraa madda jechuun maal jechuudha? Sabboonummaan naannummaa irraa madda jechuun namni tokko gaafa geessa ta'ee gaafa fuudhee gaafa dardara ta'ee gaafa fuudhu gaafa nama geessa ta'ee gaafa fuudhee maatii horatee ilmaan qabaatee ilmaan isaa seeraan guddifachuu gaafa jalqaburraa kaasee hin sabboonaa jedhamee waamamu namni kun jechaadha. Sabboonummaan naannummaa irraa madda kan jedhameef kanaaf namni tokko gaafa fuudhee akkuma isin jedhe kana fuudhee gaa'ela godhatee haadha manaa qabaatee ijoollee qabaatee gaafa ijoollee isaa guddisu ibidda isaarraatii balbalarraa karrarraa qe'eerraa naannoorraa gara biyyaatti achi ol deema jechuudha. Kanaaf sabboonummaan naannummaa irraa madda kan jedhameef waan mana keessaa jalqabudha. Hin sabboone jechuun abaluun hin sabboone jechuun hin sabboone yeroo jedhamu qabeenya qabus jireenya isaas maatii isaas ilmaan isaas kafaltii isaas hojii isaas dhiisee waan tokko kafaltii tokko malee lubbuttii isaa tokko ka qabu kana qabsoo Oromootiif gumaachuudha. Inni kun immoo hin sabboone jedhama. Oromummaanoo maali? Oromummaan akka lamatti hiikama. Oromummaan dur gaafa nuti ijoollee abbootiin keenya akka nuti Oromoo taane akka nuti obbarruuf abbu torba gara booddeetti lakkaa'u jedhaniitu akaakilee keenya akaakayyuu fi hanga akaakilee keenyatti akka nuti lakkoofnu nu barsiisu kanaan guddanne jechuudha. Hayyoonni immoo akka jedhanitti Oromummaan yaada. Oromummaan laaboraatoorii hin qabu. Dhiiga warwaraabnee laaboraatoorii keessa galchinee qorannee ati Oromoodha ati Oromoo miti jechuun hin dandeenyu. Oromummaan yaada akka jedhaniif kanaaf. Namni akka Oromootti yaadu hundi Oromoodha. Quuqamni Oromoo katti dhagahamu Oromoodha. Gammachuun Oromoo katti dhagahamu Oromoodha. Sammuu isaa yaada isaatu Oromoo isa godhaa jechuu barbaadaniiti akka qorannoon haasa'utti. Namni akka Oromootti yaaduu danda'u miidhama Oromoos, quurrama Oromoos, gammachuu Oromoos, gadadoo Oromoos waliin yoo hirmaate Oromoo ta'ee akka Oromootti yaaduu danda'a taanaan Oromoodhaa jedhu Oromummaan kana. Waa malee manni dhaarugaa. Har'a waan kana kaaseef dur abbootiin keenya gaafa qabsaa'aa turan qabsoo ilaa har'aa waggaa dheeraa godhan kana keessatti waa'ee mirga isaanii, qabeenya isaanii, lafa keenya irraa buqqaane, qabeenya keenya dhabne jedhaniitu qabsaa'aa turan. Inni ammaa kun garuu sanarraa adda. Inni ammaa kun Oromummaa keenya balleessuudhaaf, Oromummaa irratti qabsaa'uudhaaf, sabboonummaa kana balleessuudhaaf irratti qabsaa'aa jiru. Dur abbootiin keenya akka isaan Oromoodha jedhanii ol ka'anii mataa isaanii ol qabatanii hin deemnetti itti qabsaa'amaa ture. Har'arras ilmaan isaanii irra gahee akka ilmi Oromoo tokko ani Oromoodha jedhee ofiin himanne balleessuudhaaf irratti qabsaa'aa jiru jechuudha. Kun immoo haga ilmaan Oromoodhaa lafarra jiraatanii haga Oromoon lafarra jirtutti Oromummaanis sabboonummaanis hin badu lafarraa. Waggaa 27 qabsoo Oromoo kana keessatti ijoollee kan keenya gaafa nuti guddifnu ijoollee kan keenyaan biyyi keenya Oromiyaadha alaabaan keenya alaabaa Oromooti jechaa guddifanneen. Har'arra garuu waan kana jijjiiraniitu
biyyi keenya Itoophiyaadha alaabaan keenyas alaabaa Itoophiyaati jennee akka nuti ilmaan keenya barsiisnu gochaa jiru. Anatu godha moosintu godha waan kana. Abbaa eenyutu abbaa dhugaa ta'ee abbaa eenyutu abbaa kijibaa ta'a. Haga lafa kanarra jirrutti ilmaan kan keenya biyyi isaanii Oromiyaa alaabaan isaaniis alaabaa Oromoo ta'uu isaanis Oromoo ta'uu itti himaadhuma guddifannaa jecha akkuma abbootiin keenya nutti manii nu guddisanitti. Oromummaan gara fuulduraatti hin badus baduudhaafis hin taa'u. Warri waan kana balleessuudhaaf carraaqatan illee yeroo kan keessan gubdu yeroo kan keenyas gubdu malee abadan Oromoon lafa kanarraa dhabamuudhaaf illee hin taa'u. Oromoon inumaatu itti daran qabsoo isaatti cimeetu Oromummaa isaatti cimseetu gara fuulduraatti deemuudhaaf ta'a. Kana yoomiyyuu hin irraanfatina. Kanaaf Oromummaa warri keenya ittiin nu guddisanii fi Oromoo isaa warri isaan itti maasaan guddisantu waladda. Mee waan tokkoon isinitti hima. Ilmoo qeerransaa fi ilmoo re'eetu waliin taphachaa oolaniitu manatti galan. Lachan isaaniitu galaniitu haadha olii isaaniitti oolmaa isaaniitti deemu. Ilmoo qeerransaatu maal jetti har'a ilmoo re'eedhaa wajjin hin taphachaa oole ala kanaa waliin gammadaa oolle waliin bashannanaa oolle jetteetu haadhatti himte. Haatis dhagahi jetteen jara kana wajjin nuti guyyaa tokko nagaadha wajjin hin bullee hin beennu jette. Siigalee otoo isaan jiraniiti takkaa beelofne hin beennu jettee beeki. Nuti jara kana bakka arginetti lafee isaanii keessaa xuunee dhiiga isaanii xuunee bineensummaa keessaa isaan baafneet ariinee qabnee nyaannee qorxomsineetu ilaa har'aatti hin jiraanne nama taane jetteetti himti. Haati re'eenis galtee ni himattee egaa qeerransa wajjin oole jettee himannaan dhagahi jetteen. Lammata yoo ishee agarte baqadhu jetteen bakka ishiin dhaabbattu hin dhaabbatiin nuti warra gumaati warra dhiigaa wal barbaadu warra shanyii duguggaa shanyiitiif wal barbaadu lammata bakka isheen dhaabatte hin dhaabbatinii jetteen laal sanyii nu balleessuudhaaf warra deemudha jarri kun lafarraa nu duguganii rabbitu nu eegee as geenye malee silaa bineensummaa keessa qaata nu baasanii jettee laal bakka isheen jirtu lammata hin dhaqin. Tole jedhanii egaa lafti bari'uun saanoo lafti bariinaan lagatu gidduu jira ilmoo qeerransaatu ilmoo re'eetii waama yaa re'uu kootu akka kaleessaa taphannaa jennaan waan ati keessi gorsitee ati goos dagorsiteetti jetteeran kanaaf waan ati isaanitti himteef waan ati keenya nutti himtee nu guddifte Oromummaan walii adda Oromummaan kanaaf isin badu har'as booris hin badu Oromummaa keenyatti itti jabaanna yaa ilmaan Oromoo nuti sabboonaa ilmaan Oromooti Oromootadha nuti Oromummaan keenya yoomiyyuu hin badu namichatu. Harka isaatu isa madaayetu bakka harki isaa isa madaaye kana tisiisatu irra taa'etu madaasaa kana nyaata. Otuma isa dhukkubuyyuu obsee taa'aa jira namichi kun. Tisiisni baay'ateetu irra taa'etu madaasaa kana irraa nyaachaa jira. Namichi garuu inuma dhukkubsaanii garuu obseeruma taa'aa jira. Saahiba namicha kanaatu bira taa'a. Otuma inni bira taa'uutii irratti argee tisiisa kana tisiisa sarraa oofee jecha. Tisiisan bakka madaasan irraati guun irraa oofu ati diina kiyyaa jedhee namichi. Maalan si godhee jedhen diina koo hamaadhaati jedhen maalan sitti balleessee jedhen laal sihii tisiisni madaakee irratti akkatti itti duudee si nyaachaa jiru nagaddisiiftee namichi kun of argaan jiru laata dheetaniin sirraa oofe malee maaliif hin diina kee ta'a maalan si godhe maalan sitti balleessee jennaan dhagahi jedhen akkati diina koo taatee har'an baree jedhen tisiisni inni duraa inna sirra taa'ee madaa kan kudha nyaachaa ture kuni quufeeraa jedhen. Siigalee hedduullee na nyaatu kana booda quufeera yeroo ati tisiisa kanarraa ariitu tisiisa kabeeleetu dhufee akka haaraatti na dhukkubsuudhaaf deema jedheen kanaaf diina kooteeteedheen laal waraabessa hamaa dhiiga kan keessi xuuxaa ture ofirraa ariiteetu waraabessa hamaa ofitti fidde yaa ilma Oromoo. Oromoon lolee miti du'eeyyuu akka isaan moo'e isaaniyyuu beeki. Oromoon lubbuudhaan jiraatee isaanitti fincilee isaan lolee miti du'eeyyuu isaan moo'aa akka ture maaliif hogganoota isaaniirraa akka isaan barachuu dadhaban hedduun ajaa'iba garuu. Oromoon bar namni 5,000 rasaasa dura otoo isaan akka taankiitti oofanii qoma banatee itti fiigee waan danda'uun gaafa itti fincilu itti dhukaasanii fi ajjeesanii gaafa dadhaban uummanni kun durraas deebi'uudhaaf hin taa'u jedhaniitu irraa baqataniitu biyya isaaniitti keessatti baqatanii badanii jechaa jirru kun. Warra majiran kunis isa kaleessa irraatti akkamitti barachuu dadhaban Oromoon eenyuuf iyyuu mataa gadiin qabatu waa laallachaa jira yeroo isinitti eeggachaa jira yeroo isinii kenna sanatti immoo isinitti gargaaruu dadhabdan yeroo keessan gubdan Oromoon hin callise malee waa wallaalee miti wanni isin gochaa jirtan kanas wallaaleeti miti. Nutis kanutti callifnee teenyeef meejarri kun har'arraa bor ni wayyaa hulaata har'arraa bor waan gaarii tokko fiduu laata har'arraa bor wayii dhufaa laata jennee isinitti callifne innumaatu wanni isin gootan akka kaarootiitti asii gadi guddata malee wannumaan asii ol deemu jiru. Jijjiirama tokko ilmaan Oromootiif wanti dhufee jiru. Ijoolleen Oromoodhaa qeerroowwan warri qabsoo kanaaf
ganamaaf galgala irribatti dhabanii itti madaa'anii harkaa citanii miillaa citan erga mootummaa waraabessa sana garagalchanii booda erga biyyaa balleessanii mootummaa sana har'allee wata akka jijjiiramu tokko akka isaanii dhufan jiru barandaa isaanii itti deebi'an warri kaan immoo irribarraa dammaqan isinitti finciluu jalqabnaan mana haaraa mana hidhaa isa duraan isa dulloome isa zaagee cuftaniitu mana hidhaa haaraa bantaniif achitti guuraa jirtu. Cubbuudha. Oromoon ammas waa isin irratti eeggachaa jira malee Oromoon har'as booris mirga isaaf loluu mirga isaaf finciluu inuma hin dhiifne. Kana booda immoo karaa dandeenye uummata keenya nama barsiifanna nutis. Maaliif amma har'aattuu qabsoo kana keessaatiin hafne nuti abbaa garaa miti. Oromoon bakka tokko qabachuudhuma qaba. Uummanni Oromoo bilisummaa miti foolee bilisummaadhaa funyaan isaa biraan geenye bilisummaan. Oromoon bilisoomuun gaafa Oromoon bilisoome silaa barattoonni yuunivarsiitiidhaa nagaadhaan baratanii qe'ee isaanii keessatti baratanii fixanii maatii isaanii gargaaru. Erga barattoonni yuunivarsiitiidhaa nagaadhaan barachuu hin dandeenye barattoonni Oromoo bilisummaan nakasa kam. Qotee bulaan keenya seeraan lafa isaa qotatee ilmaan isaa barsiifachuu hin dandeenye bilisummaan isa kam. Bilisummaan otoo jiraateeti manni hidhaa dulloomaan sun jigee manni hidhaa haaraan ijaaramee Oromoon ganama galgala namni 10,000 ol ka Jawaar faayichaa jiran mana hidhaa sana keessatti hin rakkatan otoo bilisummaan jiraate. Otoo bilisummaan jiraate Oromoon Gujii fi Wallaggi komaandi poostettanii irra keessaniitu kun akkatti dararaa fi fitinaa dila kana ka arguun otoo bilisummaan jiraate kun hundi hin jiru. Bilisummaan hin jiru. Oromoon numa bilisooma immoo. Oromoon inuma bilisooma. Yaa Oromoo. Namni garee hin qabne danqaraa bilisummaati. Namni garee hin qabne danqaraa qabsoo bilisummaa Oromooti. Garee ilmi Oromoo tokko garee qabaachuu qaba. Yookiin garee diinaa ta'uu qaba yookiin garee ilmaan Oromoo ta'uu qaba. Angareen qaba ambataan kiyya. Angareen kiyya garee barattoota yuunivarsiitii barachuu dadhabanii ilmaan Oromoodhaa mana barumsaa keessatti qalamanii dhumaniiti. Angareen kiyya garee ijoollee yuunivarsiitiidhaa barumsarraa ari'amtee barandaa jalatti kufteeti. Angareen kiyya garee ilmaan Oromoodhaa komaandi poostii irratti awwajjanii fitinaa itti agarsiiftan sani. Angareen kiyya garee ilmaan Oromoo qabsaa'ota sabboontota Oromoo warra ganamaa galgala teenyee waa'ee Oromoo kana dhalaa oolurra qawwee kana fandifanneetu tokko ajjeefnee duru jedhanii gaara keessa naanna'an angaree isaaniiti. An garee qabsaa'otii ilmaan Oromoodhaa karaa fedheen iyyuu haa ta'u bilisummaa uummata Oromootiif furmaata tokko finna Oromoodhaaf jedhanii warra akka paartiitti akka dhaabbachisaa haa ta'u warra ganamaa galgala irratti hojjetaniiti angaree isaaniiti. Angaree ilmaan Oromooti warra gammoojjii keessatti beelaa waxalaman saniiti. Angaree ilmaan Oromoo cunqurfamtootaati ani garee hin qaba. Ilmi Oromoo ta'ee namni garee hin qabne danqaraa bilisummaa Oromooti. Garee qabaachuutu isa barbaachisa. Ilmi Oromoo tokko gareensaa eessa akka ta'e beekamuu qaba. Lakki anaan nan galchuu qabsoo keessa waa tokko keessa hin jiru garuu mootummaa kana deeggaruuf deeggaraa jirta jecha erga yoo garee qabaatte mootummaa kana gadi baatee balaaleffatta garee yoo hin qabdu ta'e garuu mootummaa kana deeggaraa callistus deeggaraa jirta jechuudha. Kai haasa'e waan dandeessee godhu uummata kanaaf yookiin immoo callistee taa'uun kan keeyyu deeggaraa jirta jechuudha. Garee ilmi Oromoo tokko garee qabaachuu qaba. Ammas dhaamsi kanatti aanu immoo obbo Lammaa. Obbo Lammaan amaanaa uummanni Oromoo natti kennateen baadhadhee deemaa jedhe. Akka namaatti gadi bahee waa tokko hin jedhu. Gujii fi Wallaggaa fi Gujitti komaandi poostiin kalabsame tokko isa kalabsiisee jecha. Erga callisee he is in innis deeggaraa jira jechaadha Lammaanis. Okay? Komaandi poostii kana irraa kaasaa uummata Oromoo irraa. Yoo dhugumatti makalaakaa ministeeriidhaa beekaa inumaatu dubbiin kun Abiyyi miti si laallattiyyuu ati makalaakaa ministeeriidha ati beek namni waraana kana asii gadi guuree geessee ilmaan Oromoo ficcisiisaa jiru tokko si that's you kana beek yoo dhugumatti aangoo sanatti qabda ta'e aangoo kanaan waan barbaade gochuun dandeessa ta'e aangoo isaatti qabda ta'e komaandi poostii ilmaan Oromoo irraa kaasisi yoo humna isaatti qabatte. Humna isaatti qabaataa yoo rabbitu beeka. Yaa si akka qobaatti asii Abiyyitti balaaleffamuuf hin jiru. Makalaakaa ministeerii keessa jirta aangoo isaatti qabdaa situ waraana leenjisa situ waraana kana bakka barbaadetti situ oofuu danda'a komaandi poostii itti awwajje kana irraa kaase callisa gareen kan keeyyuu hin beekamne ammallee atuu gareen qabdu ofii keetiif garee kam keessa akka jirtu hin beeknu nuti.
akka namaatti feesbuukiin qabdu masmarra tokko gadi gabbaateen barreessitu ati erguma gadi baatee waa haasofteeyyuu waggaan tokko dabree beeki. Gadi bahii itti haasa'i. Dubbadhu gadi bahii. Okay? Yookiin callistee taa'uun deeggaraa jirtaa jechuun komandi poostii san situyyuu goosisaa jechaadha. Sirraa achi hin qabnu. Siifanne egaa dadhabne sii galee. Har'a bor waa gadi baatee waa jetta jenne dadhabne si eegne waa tokko wanti jettu tokko illee hin jiru. Waraannati hooggantu sun immoo kun achi ilmaan Oromoo kana laga keessatti fixaa jira jecha. Yaa akkuma jedhame sana sabboonummaa fi Oromummaa balleessaa deemtu yoo ta'e immoo gaanuma laalaga sabboonummaanis hin badu Oromummaanis immoo hin badu abadan. Haga qabsaa'ootiin ilmaan Oromoo ilaal isin silaa akka mootummaan kun silaa akka barbaadutti ilmaan Oromoodhaa seenaa dhabsiisuu goota dhabsiisuu barbaadaniiti. Nuti garuu seenaan keenya kaleessas ilmaan Oromoo seenaa qabu har'as seenaa qabu borlee seenaa qabu. Kaleessa Oromoon goota qabdi har'as goota qabdi borlee goota qabaati. Goota akka marroofaa kan immoo jenereeshinii amma jirru kana keessatti isaantu nuu biqilee jechuudha. Marroon faan gollichi faan goota nutu qabnu. Sabni biyyi goota hin qabne biyya miti. Sabni goota hin qabne saba miti. Saba amma jenereeshinii jirru kana keessatti marroo fi gollichi goota keenya. Akkuma nu dheengadda jedhee lubbuun dhiiraa billiqa guyyaa baatuun beekanii jedhan guyyaan itti du'uun beekuun ma du'amu akka namatti gaafa isaan du'an garuu akka namaatti geessine bakka namni awwaalamutti awwaalamiti jira kan. Marroon gaafa du'e mana keenya boroo mana keenyaatti awwaalanna. Boroo mana qe'ee keenya keessaa hin fageessinu mana keenya duubatti awwaalanna awwaalcha isaarratti marga bareedaatu biqila. Marga sana loon keenyatu dheeda aannan loonii sana ijoollee keenya dhuga gootummaan achi keessaa wal arga. Nuti goota hin dhabnu Oromoon goota dhaabattee numan jiraanne egaa kana booda abadan isin goota nuti qabnu kana dhabamsiiftaniitu silaa magaalaa keessa deemtanii nama harkaa waan qabne waan barbaadan gochuudha. Oromoo dhagaye adurree fi sareetu mana keessatti wal lolee jedhan. Sareetu adurree kana komata. Ati jettee ilaali kaqee kana eegu ana yoo hattuun asiin shokokise ka fiigu ana. Anaan guyyaa tokko ne irraanfatanii mana keessa na bulchanii beekan otoo ganna darbatan otoo manatti cufan ala kana keessa otoo deemu waraabessi otoo natti roorrisu otoo roobni natti roorrisu waa meeqa keessa dabreetaniin kunoo qe'ee kana ka eeguwan hattuun dallaa kana hin cabsu namni tokko gandaa kana dhufee ganda kanatti namni nama jeequ hin jiru aan hojiin koo kana mee atumti maaluma gatiidhuma maalii baafnaan ati aannan sii qicanii jara keenya wajjiniin kunoo soofaarra teessee televezyiinii ilaalta ganamaa galgala ati maalumaan na caaltee jetteen maal. Mee ati maalumaan na caalti gatiin qabdu itti baratu faayidaa tokko hin qabdu jara kana waa tokko hin gargaartu aannan sii qicaniitu isaan bira teesseetu lafa ho'aa televezyiinii sii bananiitu isaa wajjiniin TV ilaalta mee maalii na caalta mee maalumaan na caalta yaa adurree ittiin bar adurreen jechuun tokko qofa jettee bar yaa gowwaa eessuma kootu gaara jira jettan qeerransaan kanaan boonti qeerransaan nama siifin qabsaasiin jedhe siifin du'a jedhe nama laga keessa dhaabatu bira dhaabbadhu. Gaafa roorroon sitti jabaattee harkaa waan qabattee dhiiftu gaafa wallaaltu abaluudhaan sitti waama jettee nama qabaachuu qabda yaa Oromoo. Goota kan kee ofirraan fageessi goonni kan kee shiftaanuma jedhame sanayyuu maaliif hin ta'in qe'ee kee keessa haa jiraatu irriba nagaan bulta namni si cunqursu namni si gidirsu natti dhufee laatadhee nagaa sii kenna. Sabni goota hin qabne sabni qabsaa ganda keessaa hin qabne saba hir'uudha guutuu miti. Goota kan kee ofirraan fageessin olola isaan jedhan kana amantee qe'ee kee keessaatiin nama siif hin qabsaasiin jedhee ganama galgala caakkaa fi bosona keessa qawwee baatee dhagaa jala boraafatee ciisu kana ofirraan fageessin siif Oromoof nama tokkoof miti. Marroon faan gollichi faan gootowwan ilmaan Oromoo zamana kana jiranidha Oromoo. Kana beeki kanaaf Oromiyaan inni bilisoomti bilisummaan uummata Oromoo immoo dhawaatuma isin ilmaan Oromootti gidirsitanii ilmaan Oromoo fixxan kana bilisummaan uummata Oromoo achas dhiyaachaa dhuma deema. Inuma dhiyaatas Oromiyaanis nama bilisoomti immoo yaa bilisummaa 4 kiiloo sama baantan keessa bulchaa yookiin hooggantoota yookiin immoo mootii qofa otoo hin ta'in namni mana sana keessa achi haxaa'ullee ganaa Oromoo ta'uudhaaf ta'a. Ilaali yaa Oromoo wanni isaanitti amma akkasitti abashaan asii gadi sirkatti rarraatee aangoo sirratti qabduuf maaliif akka ta'e ni beekta. Ilaali mootummaa ati ijaarrachuu deemtutu mootummaa zalaalamaati. የኦሮሞ መንግስት ዘላለማዊ መንግስት ነው። ኦሮሞቱ አንጎ ኦሮሞራ ፉዴ ካራናጋ ወል ጅጅሩዳ mootummaan ati dhaabbachuudhaaf deemtutu san mootummaan kan kee mootummaa zalaalamaati. Mootummaa kee keessatti oromootu aangoo oromootti kenna.
akka ati achi hin geenyeef sirratti rarra'anii gadi si micciiranii si qabaa jiru. Dammaqi yaake. Dammaqi. Otoo bilisummaan jiraatee sila Finfinneen har'a Finfinnee fi Direedawaa biyyuma kan kee bakkumatti ilaalteetti guddateetti teeblarra sii kaa'anii hankeetii hankoo miti hankoo muggutii kana keessa si galchanii jecha. Ilaal. Biyyuma kee biyyuma kee you own hankeeti biyya kee. Okay? Gaafati moo roorroon sitti jabaatee biyyi kun bar lafa keeyyattee gaafati finciluu barbaadde immoo qabeenya namaan tuqin qabeenya keenya maarreen godhi qabeenya namaan tuqin siin jedhanitu warrumti kan keenya immoo siin jedhee qalbiis cabsanii gatteessa jechaadha. Biyya kan keessi irraa saamanii dhufanii fooqii sirratti ijaarratanii qabeenya namaan tuqin jedhamte fooqiin isaanii immoo deebitee eegdaati. Eegduudhuma fooqii isaanii immoo si godhanii immoo teessaati. Amma yoomitti? Amma yoomitti? Amma taada biraa hiraaruun Oromoon hidhamuu ajjeefamuu ka'uu du'uu kanumaa ga jireenyi kan kee akkasuma ta'e akkasitti jiraata yaa Oromoo. Cubbuudha kun. Kanaafuu itti yaaddadhu yaa Oromoo. Itti yaadi waan gootu kana itti yaadi. Ololomaan nama naggeeffatiin yaa Oromoo. Ani yoonin sitti kijibee yoonin agartee qabsoo kee kana dhiiga kee keessaati yoonin waa tokko barbaade awwaalcha kan qofa geessi qe'ee keessa. Qe'ee keessaati awwaalcha kiyyaa fageessi guyyaa tokko Oromoo hagan takka taakuu tokko achi dabarsee gurgureen beeku Oromoo. Guyyaa tokko Oromoonis waan natti kannattee hoo kanaan waan godhan jetteen beeku. Kanaaf akka akkasitti siyaasa. Okay? Kanaaf falatti faladhu yaa Oromoo. Malatti maladhu. Malli kan keessi harka jira yaa Oromoo. Falli kan keessi harka jira. Teesseeruma naman eegin. Namni waa tokko sii godhu hin jiru. Namni waa tokko sii fira siin qabu. Namni si bira dhaabbatee waa sii godhu hin jiru. Addunyaa dhumti tokkollee dheengaddallee gaafati mootummaa ka duraan dabre sana gaafatanii eenyu namni tokko si bira sumatu lafaa ka'ee sumatu mootummaa kana ari'ee sumatu jara waraabessa kana dachirra kaa'ate. Ammas jabaadhu yaa Oromoo. Qalbiin isin hin cabin jabaadha. Oromiyaan deebilisomti. Oromiyaan ni bilisoomti ammallee irraan deebi'a Oromiyaan inuma bilisoomti hin haftu yaa ilmaan Oromoo jabaadha halkan gaarii.